keenya goosichi maraatoonii atileet Fayyisaa Leellisaa wayita ammaa uffata xiyyaara Beeljeem Biraasilitti bu'ee jira. Wayita ammaa uummanni akkaataa kanaan hiriira galee isa simachaatu jira. Welcome, Watakin. Hayyee egaa daawwattoota keenya akkuma argitan gootichi maraatoonii atileet Fayyisaa Leellisaa egaa uummataan akkaataa kanaan wal argee jira. Wayita ammaa durataa waldaa hawaasa Oromoo Beeljeemiin nagaa gaafataa jira. Egaa simannaan kana fakkaataa Vaya la net. Ya. Hayyee egaa daawwattoota keenya akkuma amma daawwataa fi argaa jirtan hawaasni Oromoo Beeljeemii fi naannawaa Awurooppaa garaagaraa egaa goosicha maraatoonii addunyaa fi falmaa mirga namoomaa yeroo dhiyoo keessatti addunyaa guutuu keessatti beekamsa guddaa argate goonni keenya atileet Fayyisaa Leellisaa cinaa keenyatti argama. Fayyisaa baga nagaan akkam ture gara Tura. Wayita ammaa mallattoo diddaa gabrummaa keessattuu inni addunyaarratti uummata Oromoo beeksisuudhaan dhiibbaan mirga namummaa guutummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru beeksisuudhaan kan inni beekame. Wayita ammaa hawaasni Oromoo Beeljeem hawaasni Itoophiyaa keessa jiran garaagaraa hundumtuu wanti asitti argaman haala kanaan agarsiisaa jiran. Egaa simannaan kana fakkaataa yeroo biraammoo itti deebinee tartiibaan sagantaa as paarlaamaa Awurooppaatti deemu kan sidii dhiyeessuudhaan fayyaa ta'a.